akkam jirtu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtan hundumatti hordoftoota giddootti jirtu ana jira nagaa kooti galata waaqayyoo isinii jedha. Please video gaafa laatan like share subscribe gochuun irraanfatina please subscribe gochuudhaan maatii ta'an waliin isinii jedha. Video ko har'a mucaa mana bukkeetti argitan kanarraa waa tokko jechuu barbaade dhufe. Yaa mucaa kana namni baay'een ni beeka ijoollee baay'een ni beeku TikTok irratti social media irratti. Innaa maal jechuu barbaadeni በጣም ያኒ ነገዲስቲ waaqayyoon nafsi ishee amaaruti armee ishee jala boqotteetti. Mucaan kuni daa'ima turte edmee ishee daa'imummaa ishee kanatti ture kan mucaa sun jaalattee mucaa saniini baqa haadha biraatii diddee baatee mucaa sana biratti galtee waan baay'ee irraa wal intini jechaa turanii baay'ee tokko wal caqacaqaa turan saati jechuudha. Haati baay'ee tokko boossee baqa በጣም ትመገደሲስቲ ገረ ቲክቶክ ተከና ባቴ ቦሲ ሙጫ ኮና ዴብሳ ጀቴ ሙጫን ኮ በሩሳ በረቱ ዳይማ ጀቴ ከዛ ሆይ ጀዴ ቲክቶከሩን ወሪ ፌመስ ቱራን ኩኒ እድሜሽ ወጋ ኩደ ሰደ ደርቤራ ከናም ቦደ ዋይሽ እሺ ተወሰኑ ቀባ እሺ ቆፈት ሙርቴሱ ቀባ ምናምን ጀነኒ በጣም ቲ ሃዳ ረክሳ ቱራኒ ባይ ተኮን መገደሲሳ ቱቴ ሃትሽ ጅቹ ዳቦስ የሞተና በቃ ሙጫን ሲሮ ሳቲ ሰነቲ ተቆፋ ዳኢሙማ ቀብዲ ለማፋ ሆይ ይትጀ ሁንዱምቱ ገራናስ ገራሲቲ ሙጫን እንዴ ሃዳሺ ጠገፈቹ እንደንደኝ የቹ ሳቲ ሰነቲ ሃዳሺ ጠገፈቹ እንደንደኝ ባይ ተኩና ነመገደሲሳ ቱሪ የሞሰና እንደው ደበርቴ ሙጫን ሙጫው ከነ ፍራቴ ኦፕረቲ ዋኒ ጀሱኒቲ ጭራሽ ገረባ ፖለቲካ ጌሲ ጃን ትግሬ ተይፍነጅ ፖቴ ምናምን ነጀች ጀግዱባቻ ቱሬ mucaan simbo እንደውም isheen baate haati ishee baate mucaa kana isheen jaalatte sana dhifama akka gafatudha ture yeroo sanatti kan dubbatte ture. Zoro garuu har'a kuno kana bakka dhalli namaa jechuun kanadha. Mucayyoon kuni haadha isheetti deebitee hin araaramne imimmaan haadha isheetti sana dhuftee haadha ishee dhifama gafattee dhifama haadha ishee irraa hin arganne deebitee haadha isheetiin illee waliin agarree waggaa meeqa ebe mucaa san biratti galtee jechuudha. Haati ishee siddeetii irratti kophaa ishee guddistee ishee wajjiniin gubattee malkii ishee akkas bareedu suni malkii nama lama baattee garuu har'a osoo mucaa koo na yaade dhiyeenya kana mucaa koo na yaade jettee post gochaa turte dhiyoo kana jechuudha. Innaa osoo akkasittiin boossu lubbuu ishee dhabde dhugaa baay'ee tokko nama gadhiisa waaqayyo nafsi ishee amaaru. Yaa kun zoro har'a eenyudha kan godha'amu mucaadhuma keetteetii shamarreen keenya dhugaa barumsa irraa fudhachuu qabdu. Ijoolleen baay'een shamarran baay'een batala bira kana gaafa nama tokko wal baranii yeroo baay'ee maatii asqayyamu yeroo baay'ee maatii ofitti boojjisinaa maalumayyuu haa ta'u maalis wanti ebba maatiin qabne wanti gaarimmaa qabu hin jiru. Wanti ebbi maatii keessa jirre wanti ebbi maatii keessa hin galle waan nuti namatti tolu hin jiru. Kanaaf maatii ofitti gaddisiisu osoo baanne batalay haadha ofitti boojjisaa nam imimmaan haadha turuu miti dhugaa imimmaan haadha namarra jira taanaan eessayyuu tarkaanfachuun hin danda'amu eessayyuu ga'uun hin danda'amu. Sababni isaa haati maal akka taatee gaafa haadha ta'e hundumtuu ni arganii beeka waan ta'eef jechuudha. Yeroo hundumayyuu yeroo kamiyyuu jaalallee keessan yookiin immoo abbaa manaa keessanii fi maatii otoo wal dorgomsiisuu baattanii osoo waliin tirii godhuu baattanii natti tola yeroo baay'ee. Maatiin akka maatiitti kabaja barbaachisu argachuu qaba. Maatiin maatiidha bakka kabajamuu qaba. Kabajni isaaniif barbaachisu laatamuufi qaba. Innaa jaalalleen jedhamtuun immoo akkasuma innillee wantinis mataa isaatii qaba jechuudha. Innaa ijoollee baay'ee maal godhu gaafa dhufanii nama tokko wal baranii jiran maalirraa kutaa keessatti si beekaa waa'ee koo sin galchu waa'ee koo sin ilaallatu jedhu yeroo baay'ee yaa batala isayyummoo dhiira bara kanaa amanteeti. Isayyummoo dhiira bara kanaa amanteeti dhiira
bara kana amantee haadha kee abbaa kee boochistee isa waliin baata jechuun eessaan iyyuu sin ga'uu dandeechi. Maaliifi haati ni beekti. Haati fuulduratti maal akka ta'u, maaltu akka dhufu, maaltu akka ilmoo ishee baasu, karaa kam akka ishee baasu, karaa kam akka ishee nyaatu haati sirriitti ni beekti. Malee haati ilmootti qannaatee hin beektu. Sirumayyuu mucaan koo naaf haa guddattu anaan olitti ofiin olitti kan jaalatan ilmoo ofiiti jedha. Kanaaf haati ofiin olitti kan isheen yaaddu akka mucaan sun isheedhaan ol jiraatuuf, akka isheedhaan ol guddatuuf malee akka ishee gadi ta'ee isheedhaan gaditti bulu haati kamiyyuu nawwitu. Haatumti eenyuyyuu haadha tokko bichaa miti, haatumti nama kamiyyuu jechuudha. Kanaaf haati mucaa ishee maal akka baasuuf maal akka nyaatu ni beekti. Kanaafidha kan yeroo baay'ee gaafa mucaan ishee wanta ta'e daandii ta'e qabattu kan jettu kanaafi malee jibba mucaa isheetiif yookiin immoo ilmootti haati hin qannaatu, ilmootti haati qannaatee hin beektu. Na ijoolleen baay'een ijoolleen wanta tokko gaafa wanti ni jiran amma gaafa yookaan akkuma nama jedhu jaalallee wayii qabatan yookiin immoo gaafa nama ta'e waliin deeman namoonni haadha koo miti jedhan haadha isaanii koo ni jiru. Kuni dhugaa miti. Namoonni haadha isaaniitti affaranii itti qanaanii haadha koo miti jedhan ni jiru. Naa mucayyoon kuni baay'ee tokko nama gaddisiisti. Waa'ee siddatii ni beeka. Waa'ee haadha taatee siddatii irra jiraattee ilmoo guddisuun maal akka ta'e nama siddatan nyaatu beeka. Nama gaddisiisti dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisti. Dubartiin kun yeroo sanatti ni diddee ture dhugaa dubbachuudhaaf ni diddee ture. Sababni isheen diddeef immoo bakka mucaan ishee ganaa daa'imadha. Mucaan kun ganaa barumsa ishee hin xumurre ture. Barumsa kee adda hin kutiini, barumsa kee xumuree wanti hundi ni qaqqaba. Booda itti deebitaa sidaarii eessayyuu si jalaa hin dhaqu. Ati ganaa daa'imadha jettee yeroo sanatti gidii mucaa sanatti baatee boossee arrabsaanii turan bakka innis arrabsaa ture bakka bichaa wanta biraatti fudhatanii karaa baay'eedhaan dubartii sana waan jechaan turanii garuu dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko nagaddisiisti. Har'a garuu osoo akka bishaanii mucaa ishee dheebottu, otoo akka midhaanii mucaa ishee beeloftu nafsi ishee darbee dubartii kana jechuudha. Dhugaa amma fakkeenyaaf kanarratti gahee guddaa kan taphachuu qabu mucaa saniin gurbaa sun miti. Gurbaan suni ganaa daa'imadha. Innis akkuma mucaa sanaa waxaatiidha. Ganaa innis kan gahee guddaa taphachuu qabu ture jedhee kan yaadu maatii mucaa sanaa, maatii gurbaa sanaa jechuudha. Gaafa mucaan isaanii mucaa kana biratti galchee amma mucaan suni garaatti baatti. Naannoo jaja waan akkasii jedhu na odeessu. Gaafa mucaa isaanii biratti galchee mucaan kuni amma kana wajjin ture hanga kana teessisu. Haati kun dubartiin kun gadi baatee gaafa miidiyaarratti akkasitti boossu arganiiru. Mucaan kun akka mucaa isaanii bira jirtu ni beeku. Maatii isaa bira deemaa jiru turte deezi. Bakka kuni hin ta'uu qabu. Haa loltu, haa boossu, dubartiin kun haa arrabsitu, haadhaadha, dhugaa qabdi. Mucaan koo bakka hin taanetti na jalaan kufi, mucaan koo karaa iddoo hin taanetti na jalaa hin cabin jetteetidha malee. Jibba keetiif miti yookaan jibba keenyaaf miti kan boosse dubartiin kun jedhee kan miidhaa guddaa taphachuu qabu ture eenyudha? Maatii gurbaa sanaa ture. Kanaaf jibba keenyaaf miti mucaan ishee akka jalaan kufnee fi akka jalaan cabnee fi akka jalaan hin miidhamnee fi jedhanii dubartii sana mana isheetti dhaqanii balleessineerra yakkineerra fiqaadee kee malee eeyyama kee malee mucaa kee fudhachuu keenyatti jedhanii haadha sana dhiifama gaafatanii jaarsa biyyaa erganii araarfachuu ni danda'u ture. Kun immoo aadaa biyya keenyaati. Kun immoo aadaa Itoophiyaati. Garuu isaan akkasiin goone bakka yaayitu jedhanii dhumanii dhiisanii isheen amma boossu boossee amma iyyitu iyyitee ni dhiiste. Har'a garuu osoo mucaa ishee akka bishaanii dheebottu dhiyootii ishee darbe. Eeggadda dhiyoo kana poosti kan isheen goote ani argeen ture mucaan kun. Ijeen affaqechi maamu jette jechuudha. Kanaaf shamarran keenya ofii keessa ol dhaabbadhaati ilaala. Hoi sifaan har'a warri kaleessa hoi deezii wajjiniin jedhee dhibee ishee qaqqabeera waggaa 18 dabarteetti ofii ishee wassanuu qabdi haadha maaltu galche minaa warri kaleessa jedhu. Har'a ishee wajjiniin waggaan guyyaa tokko kan guyyaa lama ayisosh jedhanii wajjiniin tarii azzanuu fi danda'u. Sanaan booda humtuuyyuu bakka. Haadha koo osoo gaafa ofii ishiiti garuu gaafa haadha taate mucaan kun garaatti baattu kun dhalata. Gaafa haadha taate garuu waa'ee haadha ishiitii sana isheedhaaf gata.
ishee haadha taate haati ishee kaleessa maaliif akka ishee dhoowwaa turte maal akka taate gabsanadha kan mucaan kun barattu jechuudha. Kan inni ishii mul'ummoo gubachaa afu seenidha deeziidha. Sababni isaa guyyaa tokko haadha isheetiin dhiifama haadha isheerraa dhiifama argattee osoo haadha ishee wajjin deebitee guyyaa tokko waliin argi osoo haadha ishee wajjin deebitee bakka haadha isheerraa dhiifama hin fudhatiin otoo dhiifama gootee fi dhiifama haadha koo jettee ni gaafatte otoo haati ishee sun dhiifama gootee fi duutee jiraatte deeziin gubachaa naftu ture. Kanaaf shamarreen keenya dhiira bara kana abdattee dhiira bara kana bakka 99 sin jaaladha siifin du'a siifin kutama siifin qalama siifin murama kan jechaa deemu kana abdattee maatii keetii walitti hin bu'in maatii keetii waliin dorgomsiisin bakka wal dorgomuun qabani bakka abbaa manaa godhi maatiin koo maatii koo bakka laqa maal wal dorgomsiisuun maalidha yookiin haadha kee yookiin haadha kee yookiin ana filadhu irri siin jedha taanaan yookiin ana filadhu yookiin haadha kee filadhu siin jedha taanaan haadha kee filadhu lubbuu. Sababni isaa abbaa manaa biraa boruu ni argatta deemteettee ulta kan biraatti fadhaatte haati garuu lama nama dhaltu haati tokkuma bakka haati tokkittiidhuma haati haadha bakka mitikkiin qabdu wanta bakka buustuun hin qabdu haadhi kee wanti ittiin bakka buufattu hin jiru wanti biraa. Kanaaf mircaa akkasiitiif kenna taanaan haadha kee maraqi dhugaa haadha kee lammataan argattu waan ta'eef haati kee lama sin dhaltu waan ta'eef abbaa manaa koo lama sadiitti afuritti seerumuu dandeessa siin taane taanaan. Kanaaf mircaa si kenna taanaan hin barbaachisu dhugaa. Kanaaf amma maalirraa sumaa gabaabsuudhaan hordoftoota maarochee viidiyoo isinitti dheeressu please like share subscribe gochuu hin dagatinaa achuma maatii ta'a chaayinaalii koo